Dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aa barsiisaa tokko haala qabsoo bilisummaa Oromoo jalqabaa kaasee haga ammaa fi haala yeroo ammaa kana deemaa jiru wajjin wal qabsiisee gaaffiif deebii gochuuf qabannee argamna. Duraan dursee maqaa uummata Oromoo fi dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromootiin nagaan siin jecha itti dabaluudhaanis baga nagaan dhuftan siin jedha. Baga nagaan turtan naa dhufannaanis. Gara gaaffii keenyaatti tun darbiin dura wal baruuf akka tolutti eenyummaa kee, gahee hojii kee fi eessaa akka dhufte akkasumallee maqaa kee nuuf himtee gara gaaffii keenyaatti dabarra. Maqaan kiyya Odaan jedhama. Barsiisaadha. Harargee Baatirraan dhufe. Egaa barsiisaa Odaa amma kallattiimaan gara gaaffiif deebii keenyaatti dabarraa. Ati sadarkaa barattummaarraa kaastee haga sadarkaa barsiisummaatti caasaa guddicha adda bilisummaa Oromoo kan ta'e qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo milkeessuuf carraaqaa turte ammas itti jirta. Mee jalqabarraa kaasii milkiiwwan argamanii fi gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo mudataa ture gabaabinaan haala darbe wajjin wal qabsiisiitii dhaggeeffattoota keenyaaf ibsime. Qabsoon bilisummaa Oromoo akkuma beekamu qabsoo yeroo dheeraa fudhatedha. Akkasumas wareegamaa fi aarsaan guddaa kan itti kaffalamedha. Lubbuuwwan goototaa fi hayyoota qaqqaalii hedduun itti wareegamee kaan achi buuteen isaanii dhabamee kaanis mana hidhaa keessatti umurii isaanii kan dabarsaa jiranidha. Qabsoon Oromoo bifa garaagaraan guyyaa gabrummaan lafa Oromoo fi qe'ee Oromoo irratti dagaagdee irraa kaatee qabsoon karaa adda addaan itti fuftullee qabsoon bifa qindaa'ee fi dhaaba siyaasaatiin kan hundeeffamte adda bilisummaa Oromootiini. Guyyaa sanarraa kaasee guyyaa Elemoo Qilxuufaa, Mirxaaqiifaa akkasuma Jaarraa Abbaa Gadaafaa qabsoo kana bosona seenanii afaan qawweetiin qabsoo eegalanirraa kaasanii aleellaa adda addaa fudhachuun tarkaanfii adda addaa irratti fudhachuun injifannoo hedduu galmeessaa diina kuffisanii kufaa arraan ga'anii. Achi boodas addi bilisummaa Oromoo afaan qawween qofa osoo hin taane biyya keessatti dargaggoo Oromoo qeerroo Oromoo gurmeessuudhaan keessattuu dhaabbilee barnootaa fi magaalota adda addaa keessatti akkasumas baadiyyaa keessatti gurmeessuudhaan qabsoo finiinaa kan akkasittiin qabsoo fincila diddaa gabrummaa barattoonni eegalan kanaaf bu'uura dhaabee akkasumas kun hanga har'aa kanatti hanga fincila xumura gabrummaa kanatti qabsoo itti fufsiisee har'aan ga'ee jira. Injifannoowwan hedduunis argamanii diinota bakka hedduutti harka kennachiisuudhaan biyyaa fi biyyee isaa akkasumas haqaa fi mirga abbaa biyyummaa isaa falmachaa qabsoon adda bilisummaa Oromootiin jabaattee dhaaba siyaasaa tokko jalatti gaaddisa tokkummaa tokko jalatti gurmooftee har'aan ga'amee jira. Qabsoon Oromoo kana fakkaata. Egaa milkiiwwan gurguddaadha kamitti nu kaastee milkaa'ina gammaatti ta'e kana keessatti adda bilisummaa Oromoon erga ijaaramee kaasee qabsoo hidhannoo taasisuudhaan bakka garaagaraatti yeroo garaagaraatti diina haleeluudhaan uummata Oromootti kabajaa horaa tureera. Mee egaa gaaffii keenya keessaa wanti nuuf gufuuwwan qabsoo bilisummaa Oromoo kana mudataa turan mee waan uummata kanaaf qooddu? Akkuma beekamu qabsoon bilisummaa Oromoo diina hedduu qaba. Diina lakkoofsi isaanii beekuu hin danda'amne yeroodhaa gara yerootti diinni karaa adda addaatiin gufuu adda addaa uumuudhaan qabsoo kana gufachiisaas ga'eera. Haa ta'u garuu gufuuwwan kanaaf yerootti qabsaa'onni akka kennatanii biraatti hafan hin jiru. Kana yoo jennu akkuma beeknu akkuma qabsaa'ota irraa dhageenyu akkuma seenaadhaanis arginu qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin tarkaanfataas ga'e kun yeroo garaagaraatti qabsoo kana keessa ilaalchonni diinaa hanga seenuutiin dirreen qabsoo kun hanga bakka garaagaraatti cabufaa ga'ee akkasumas keessattuu qabsoon bilisummaa Oromoo hidhannoo qawweetiin adda bilisummaa Oromootiin eegalame kun gara ba'a Oromiyaa naannoo daangaa Harargee fi Baalee akkasumas daangaa Booranaa fi Gujii kanarraan jabaataa achitti kan inni kurfaanni isaa cimaa dhufe. Fakkeenyaaf duratti bara Ziyaad Barree karaa sanaan dooluu asiin waraana dargii faashistii dargii ofirraa deebisaa gara asiin Ziyaad Barree daangaa Oromiyaa irraa dhiibaa hanga waraanni bilisummaa Oromoo diinota gurguddoo kana gidduutti hanga dhabamuu ga'ee garuu lubbuun isaa baraaramee achi booda qabsoon hidhannoo adda bilisummaa Oromoo kun deebi'ee jabaataa dhufee achi boodas qabsoon bilisummaa Oromoo kun kan adda bilisummaa Oromootiin tarkaanfatu kun erga dargii kuffisanii sirna
biyya bulchuu mootummaa ce'umsaa jalatti biyya kana bulchuu eegalanii uummata Oromoo hoogganuu eegalanii bittilama OPDO yookiin immoo wayyaaniin erga OPDO hundeessitee uummata Oromoo afaaniin gowwoomsaa uummata Oromoo kana akka adda bilisummaa Oromoo irratti duulan godhaa uummata gabrummaadhaan jaanjee kana gara adda bilisummaa Oromootti diinoomsuudhaan mudannoowwan gurguddootu uumamaa as ga'ee achi boodas yeroodhaa gara yerootti qabsaa'ota fakkaataa adda bilisummaa Oromootti makamaa hanga dirree qabsoo Oromoo kana bibittinneessanitti kan yaalaa turan hedduu jiranii achi boodas kanneen afaaniin qabsaa'ota fakkaataa ergama diinaa adda baasaa ergama diinaa takka galma hangaa qabsoo kana keessatti yeroo hedduu gufuu ta'anii qabsoo kana laamsheessan hedduutu ni argama. Akkuma beekamu hanga yeroo ammaa kanatti kanneen afaaniin jecha qabsaa'otaa kan fudhataa silaawu jechoota qabsaa'onni dubbachuu malan kana hunda dubbachaa akkasittiin jabaa qabsaa'uuf fakkeessaa qabsaa'ota keessattuu dhalattoota Oromoo yookiin immoo ilmaan Oromoo dhaloota qubee kana kanneen qabsoo bilchina hin qabne fa'aa kana gara adda addaa kanatti burjaajessuudhaan akka namni garee adda addaa jalatti ijaaramu yookaan immoo qabsaa kana waliin buuna yookiin immoo garee kana waliin buunanii akka afaan diinni kun qabsaa'ota fakkaataa garee adda addaatti akka ilaalchi dhaloota qubee kun gargar bittinnaa gochuudhaan hangarraa kana qabsoo akkasittiin laabsisuudhaaf carraaqni isaa godhaa jiran carraaqni isaan godhaa turaniif ammas godhaa jiran kun waan salphaatti ilaalamu miti. Kanaaf immoo akka furmaataatti wanti kaayamu inni guddaan qabsoon Oromoo eessallee yoo ga'e eessaallee yoo ka'e afaan qawwee malee bilisummaan karaa kamiinuun dhufu akka yoo jennu qabsaan bakka fedhallee taa'e beekumsaa fi dandeettii qabuun yoo hidhannoo jabeessuu baate jechaan yookaan immoo xiinxala garaagaraatiin diina nu kuffisnoodhaan jechi hagamillee jabaataa oole hagamillee icciitii diinaa yoo baasaa oole afaan qawwee cufee afaan qawwee cuqqaalee afaan qawwee uummata kana dhukaasee ajjeesaa oolu kana nurraa buqqisuu waan hin dandeenyeef furmaanni qabsoo hidhannoo jabeessuudha ijaaramuudha kan waan jedha. Egaa barsiisaa Odaa waan baay'eedha kan itti nu kaastee akkasuma qabsoon bilisummaa Oromoo gufuuwwan hedduu keessa darbeetti kan inni bakka kana ga'ee yeroo hundeeffama isaatirraa kaasee yeroo mootummaa garaagaraa mootummaa abbaa irree garaagaraa Ziyaad Barree fi mootummaa Dargii wajjiran yeroo isaan wallaansoo guddaa waliin qabaa turan illee nuuf eerteetta. Mee ammas duubuman si deebisee sochii qeerroon bilisummaa Oromoo waggoota 3 yookiin 2 dura bara hundeeffamee kaasee hojjetaa ture mee maal fakkaata? Bara hundeeffamerraa kaasee waggaa 2 dura jechuu kooti. Qeerroon bilisummaa Oromoo akkuma beekamu qeerroo kan moggaafame qeerroon moggaan mataan isaatu waraana bilisummaa Oromoo yookiin immoo addi bilisummaa Oromoo maqaa kanaatiin otoo fi moggaasin dura gareen Elemoo Qilxuufaa gareen Mirxaaqiifaa Yemenii deemanii qawwee hidhatanii Somaaliyaa keessa darbanii dhufanii gubbaa qorichaa na Harargee lixaa aanaa gubbaa qorichaa gaara seenanii gaafa dhukaasa eegalan maqaa qabsoo Oromoo yookiin immoo maqaa dhaaba siyaasaa kanarratti waliin galle yeroo sana qeerroo jedhaman. Waraanni bilisummaa Oromoo jalqabaa kun qeerroodhaan waamamu. Qeerroon kun yeroo sana akka hoogganaatti Elemoo Qilxuuti. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa san qawwee hidhatee dhufee gaara seene kun maqaa qeerroo jedhamu yaamama. Qeerroo bilisummaa Oromooti. Achi booda gareen waldaa Maccaaf Tuulamaa keessa jiranis kanneen akka Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa wajjin wal qunnamanii Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa wajjin booda maqaa moggaana jedhanii kaan adda bilisummaa uummata Oromoo kaan immoo adda bilisummaa uummattoota Itoophiyaa jechuun maqaa kana erga irratti mari'atanii wal falmanii booda adda bilisummaa Oromoo waraanni isaanii immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii moggaasanii sababa kanaaf qeerroon achirraa ka'ee gaafa dargaggoota Oromoo manneen barnootaa akkasumas magaalaa fi baadiyyaa hunda keessatti hundeessan maqaa kanaan moggaasan isaanis qeerroo bilisummaa Oromooti. Akkuma Elemoon fa'aa gaafa sana jalqaba otoo dhaaba siyaasaa akka itti moggaafatanii waan ta'an jedhanii ijaarama jalqabaa sana waan ta'aa godhan dargaggoon Oromoos bifa gurmaa'een qabsoo gaafa eegalu qeerroo bilisummaa Oromoo moggaasanii fi qeerroo bilisummaa Oromoo kana akka caasaa adda bilisummaa Oromootti akkasitti hoogganamaa. Dambii fi haalli tarsiimoo siyaasa isaanii hundi kan adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu yookiin immoo karaa isaaniitiin kan adeemsifamu waan ta'eef bakka hundatti ijaaramee irra guddaa yeroo sanaa tokko tarkaanfii
dhoksaadhaan tarkaanfii ergamtoota diinaa irratti fudhatamu akkasumas uummata dammaqsu ammeenyaaf shira diinni uummata kana irratti raawwatu guyyuudhaan to'achuudhaan akka uummanni kan dammaqee dura dhaabbatee falmatu gochuudhaan gaheen isaanii kun adeemsaan uummata bira gahaa dhufee akkuma beekamu barattoonni gaafa gurmaa'an dargaggoonni gaafa gurmaa'an hiriyoota isaanii maatii isaanii hubachiisa. Adeemsa keessaan qabsoon kun dho'ee gara fincilaatti jijjiiramee uummanni bahee falmatee lafaa fi qabeenya isaa saamamu kana dura dhaabbatee hin saamamu jedhee falmatee biyya isaa irratti du'ee itti wareegamee itti hidhamee qabsoon kun jajjabaatee booda qabsoo uummata bal'aa ta'ee uummanni bal'aan dammaqee shiraa fi hammeenya diinaa kana irratti erga ka'ee booda qabsoon jabaatee finiinee sadarkaa kanaan gahee jechuudha. Hayyee qeerroon bilisummaa Oromoo kun bakka inni ka'ee hundeeffamee aga ammaatti maal akka fakkaatullee bal'inaan nuuf kaasteetta. Bu'aa hojii qabatamaa waan inni hojjetaa ture tokkollee nuuf eerteetta. Haala yeroo ammaa kanaan wal bira qabdee yoo ilaaltu sochiin duraan turee fi kan ammaa garaagarummaa fi wal fakkeenyi isaa maali jettee yaadda? Sochiin qeerroo bilisummaa Oromoo keessattuu sochiin garaa fincila xumura gabrummaatti warraaqsa uummata bal'aa ta'e kun haala sochii qeerroo yeroo ammaa kanaan xiqqoo keessattuu kan bara kanaa wajjin wal bira qabnu garaagarummaan isaa hanga tokko ni mul'ata. Akkas yoo jennu qabsoon kun injifannoowwan hedduu erga galmeessee as ga'e booda afaan faajjessisoota hedduu yookaan immoo kanneen diina keessa ta'anii yookiin immoo ergama diinaa qabatanii afaaniin qabsaa'ota fakkaatan kun xiqqoo ilaalcha qeerroo keessattuu qeerroon hin ijaaramiin qeerroon tarsiimoo siyaasaa yookaan immoo hubannoo siyaasaa tokkoon hin bilchaatin adeemsa keessa dammaqiinsuma kanaan haa kaa'an malee waan hin ijaaramneef waan tarsiimoo garaagaraatiin hin bilchaanneef rakkoowwan garaagaraa ni uumamanii namoonni yookiin dargaggoonni yeroo dhiyoo keessa ka'an kun hedduun isaanii kanneen hojii basaastummaa irratti bobba'an keessa jiru duraan kanneen rafaa turan keessa jiru amma hunduu erga ka'eetii hubannoon jalaa waan hin jirreef nama dubbatu yookaan immoo nama arraba qabaateef waan fedhe jedhee daadatu kana hunda akka qabsaa dhugaatti yookiin immoo akka waan mirga Oromoo falmu tokkotti jala hiriiruun ni mul'ata. Kana malee qeerroo yeroo ammaa kana keessa yoo ilaalle haaloo dhuunfaatiif gurmaanii nama loluu maqaa qeerrootiin akkasumas saamicha garaagaraaf illee haalli itti bobba'an isaan akkasii kun immoo irra caalaa ergama diinaatiin kan diinni afaan sobaatiin yookaan immoo arrabaan qabsaa goota fakkeessuun gara garaagaraatti uummata afaan faajjessee uummata kana wallaalummaa yookaan immoo uummata kana hubannoo siyaasaa hin qabne kanatti fayyadamee haala kanaan gara hin taanetti hiriirsuun kun irra caalaa ergama diinaati. Akkasumas darbee qeerroo fi foolleen akkuma beekamu diinaa yeroo ijaaramu argina yeroo kana. Kana keessatti immoo qeerroon hedduun isaa kaan wallaalaan kan isa ijaare kun akkuma qabsaa yookiin akka gootaatti fudhatanii kaan immoo otoo beekanii kanneen duraanis akkuma dubbadde hojii basaastummaa irratti yookiin immoo diina waliin kanneen hojjetaa turanis amma qeerroo ofiin jedhanii diina wajjin yeroo gurmaa'anii hojii saamichaa fi hojii diinummaa yeroo hojjetanii argina. Irra caalaan isaanii ammallee kan beekuu qabnu wallaalatu jira. Namni isaan ijaaru yookiin namni isaan geggeessu kun diina ta'ee fira qabsoo ta'ee wanti beekan waan hin jirreef wallaalaan karaa hin taane irra yeroo hiriiran ni argina. Kanaaf immoo akka furmaataatti wanti keenyu qeerroon akka duraanii sana dhoksaan yoo hin ijaaramne dhoksaan yoo tarsiimoo siyaasa Oromoo kana haqa Oromoo kana irratti leenjii hubannoo hin qabaanne ammas bubbeen kallattii hundaa yoo dhufee raafamuu danda'u. Sababa kanaaf ijaaramuu nu barbaachisa, bilchina nu barbaachisa, haqaa fi qabsoo Oromoo kana sirriitti gadi fageenyaan beekuu nu barbaachisaan jedha. Egaa qeerroon bilisummaa Oromoo inni duraa fi inni ammaa adda addummaa akka qabanillee nuuf eerteetta. Duraan yeroo caasaan qeerroo bifa dhoksaa ta'een haala jiru lafa jalaan sochii jiru walii fi qindeessanii yeroo isaan socho'aa turanii fi amma yeroo ammaa kana wanti deemaa jiru addaan garaagarummaa akka qabullee namni hunduu quba qaba jedhameetuma yaada. Yeroo ammaa kana wanti hundumtuu icciitii dhabuudhaan hundumtuu qeerroof godhee hundumtuu qabsaaf godhee hundumtuu bakka eenyutu akka isa geggeessuuf eessa akka jirullee tun beekee yeroo inni sochii garaagaraa keessatti qooda fudhatu argina. Kun immoo kufaatii fi
kufaatii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee guddaa akka taphatudha. Mee gara gaaffii keenya sattaanutti dabarra. Adda bilisummaa Oromoon bara bu'uureffamee bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf qabsoo hidhannoo eegalee kaasee haga ammaa qabsoo hadhooftuu biyya isaa fi uummata isaatiif geggeessaa jira. Mee akka barsiisaa tokkootti, akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokkootti, akka lammii Oromoo tokkootti bu'aa adda bilisummaa Oromoon uummata kanaaf bara hundeeffamee kaasee buuse hundas ta'uu baatu wantoota ijoodha jettee yaaddu dhaggeeffattoota keenyaaf gurra buusi. Yoo dhugaa dubbannee itti dabala siin qabu waan bu'aa dhaabni adda bilisummaa Oromoo buusu yookiin bu'aa qabsoo bilisummaa Oromoo yookiin adda bilisummaa Oromoo kana himneetillee waan finnu miti, kitaabaanis barreessinee waan finnu miti. Akka waliigalaatti garuu wanti nu jennuun addi bilisummaa Oromoo jalqabarraa kaasee Oromoo sirna gabrummaa waggaa dheeraa jala ture kana karaa adda addaatiin akka inni obbaru gochuuf yaaliin taasisee waan salphaa tokko miti. Akkuma beekamu bara 1880 eegalee erga uummanni Oromoo bal'aan sirna bittaa gabrummaa jalatti kaasee Oromoon maqaa Oromoon illee yaamamaan turre, kaan maqaa arrabsoo sirni naaftachaan nu moggaase, kaan ammoo maqaa amantaan of yaamee, kaan maqaa saba wallaatiin of yaamee, kaan ammoo maqaa gosa xiqqaatiin of yaamee Oromoo wanti jedhamu kun hanga baduu ga'ee addi bilisummaa Oromoo gaafa qabsootti seenurraa kaasee Oromoo jedhii of yaame kan jedhu uummata bal'aa kana kan maqaa amantaan of yaamu, kan maqaa saba gosa xiqqaatiin of yaamus, kan maqaa arrabsoo sirni naaftachaan nu moggaase of yaamu hunda kan Oromoo jedhee akka inni of yaamuuf wareegama guddaatti kaffalee uummata dhiyaa hanga ba'aa jiru, kaabaa hanga kibbaa jiru kana hunda itti dadhabee itti wareegamee Oromoo jedhee akka inni of yaamu gumaacha guddaa kan godhe adda bilisummaa Oromooti. Achiin boodas adda bilisummaa Oromoo bu'aa inni fide keessaa qubeen dhaloonni qubee irrattiin waan barbaade ibsatu, aartii itti guddifatu, afaan barnootaa godhate, afaan saayinsii fi teekinooloojii godhate kana adda bilisummaa Oromootti wareegamee asiin ga'ee. Akkuma beekamu qubee laatinii fayyadamee Oromoon afaan isaan barachuun hafee afaan qubee saabaatiin afaan isaa barachuun yeroon isaa dhiyoodha. Kana keessatti sirnuma darbe keessattuu afaan Oromaa yookiin afaan Amaaraan barachuuf mirga yeroo dhabaa turetti adda bilisummaa Oromoo garuu keessattuu daangaalee karaa ba'aa fi lixaa kana akkasumas karaa kibbaa ba'aa kanaan dawoo qabsoo bilisummaa Oromoo yookiin dawoo adda bilisummaa Oromoo kanneen turan karaa Harargee lamaanii, Baalee, Gujii, Booran akkasumas karaalee lixa Wallaggaa kanaan maanguddootaaf namoota gurguddoo kaasee hanga ijoolleetti dhagaa irratti muka irratti qubee bocanii barsiisaa turan. Sirna dargii gara dhumaa keessa uummanni Oromoo otoo akka kanaatti mana barumsaatti afaan isaan barachuun eegaliin dura uummata gurguddaa hangarraa kana jiran kana yoo gaafanne seeraan qubeessu afaan Oromoo kana baratanii seeraan kan qubeessan isaan ture dura. Dhagaa irratti baratanii, muka irratti baratanii. Achi booda qabsoon kun dhufee sirna dargii akka kuffiisanii qubee kanaan bareechanii akka afaan isaan uummanni Oromoo baratee afaan isaan eenyummaa isaa baratu akka inni afaan isaan waa'ee isaa seenaa isaa barreessu adda bilisummaa Oromooti dhiigaaf lafee kana aarsaa itti godhee lubbuuwwan kumaatamaaf kitiraan lakkaa'aman itti wareegee afaan keenyaan akka barannu isaantu nu godhee. Kana qofaa miti addi bilisummaa Oromoo guyyaa qabsoo isaa eegalee kaasee daangaalee Oromiyaa eeguu irratti fakkeenyaaf daangaan Oromiyaa jalqabarraa kaatee erga guyyaa gabrummaa kaatee keessattuu gabrummaa durallee yeroo sirna gadaa naannoo jaarraa 16ffaa keessa daangaa isaanii diinaa weeraramte fudhachuurraa eegalee dhiigaan eegama. Hanga har'aattis daangaa Oromiyaa dhiigaan kan eegaa jiru adda bilisummaa Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo akkuma beekamu daangaalee karaa Beenishaangul Gumuziin kaasee karaa Gambeellaa, karaa Sumaaleetiin godinaalee shanti wal daangessaa Harargee lamaan, Gujii, Baalee fi Boorana. Kanneen kana hunda guyyaa sirni wayyaanii kun erga aangootti dhufee daangaalee san akka walitti bu'amu qofaaf karaa banee san gidduudhaa fayyadamuu waan dhiiseef gaarrenii fi sullaawwan naannoo sana jiran irratti hidhannoodhaan naannoo sanarra qubachuudhaan daangaa Oromoo eegaa har'aan kan ga'e adda bilisummaa Oromooti. Kana malee
afaan Oromoo kunarra akka dubbatamu yoo xiqqaate jechaafillee afaan hojii naannoo Oromiyaa akka ta'u kan godhe adda bilisummaa Oromooti. Afaan barnootaa bira darbee afaan hojii akka kan ta'u isaantu godhe. Hanga har'aa kanattillee qabsoon sila erga sirni wayyaanee kun maqaa kijibaatiin dhaabbata dimokiraatummaa uummata Oromoo dhaaba sobaa yookiin dhaaba ittiin biyyattii kana saamee gabroomsu erga bittilatee booda sila guutummaatti uummata Oromoo kana gabrummaa jala galchee qabeenya isaa akka fedhetti kan saamu maqaa adda bilisummaa Oromooti. Uummanni yeroodhaa gara yerootti itti dammaquudhaan akkuma ammas jennee qeerroo bilisummaa Oromoo hundeessuudhaan uummata kakaasaa akka uummanni kun qabeenya isaa mirga isaa lafa isaa kana diinaaf hin kennine akka inni falmatu godhaa hanga irraa kana ga'ee sadarkaa irraa kanaan kan ga'ee walumaa gala dhaabni ijaaramee adda bilisummaa Oromoodhaan alatti qabsoo uummata Oromoo kanaaf bu'uura gadhaabee hanga irraa Oromiyaa eegee Oromoo kana akka inni falmatu kakaasee falmatee fi gaachana ta'e asiin ga'ee adda bilisummaa Oromoo qofadha. Kanneen karaa nagaa qabsaa'anii yoo jiraatan isaanuu karaa tokko yoo ilaalle addi bilisummaa Oromoo jiraachuu isaatirraa kan ka'e malee sirni faashistii wayyaanee kun OPDO irraa kan kafe OPDO kan akka garaa isaatti ergatee itti fayyadamuu irraa kan hafe karaa nagaallee akka falmataniif ni eeyyamu ture. Kunis ta'uu jiraachuu adda bilisummaa Oromooti. Yoo waan kana maqaa dimokiraasiitiin akkatti sossobee ofitti qabu baate uummanni kun hundi adda bilisummaa Oromootti makamuudhaan har'uma kana qabsoo hamaan irratti godha waan jedhuuf sunu sababa jiraachuu adda bilisummaa Oromootiin. Kanaafuu gaheen adda bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo yookiin qabsoo abbaa biyyummaa Oromootiif taasise waan tokko lama jennee har'a kana himneef hin miti yookiin waan namni tokko taa'ee katabeef miti waan bal'aadha. Egaa bu'aa adda bilisummaa Oromoon uummata kana buuse tokko yookiin lama jedhanii himanii fixuun hin danda'amu. Oromoo yookaan Oromoo jechisiise adda bilisummaa Oromooti. Kuni akkuma namni tokkuma lama akka nuuf kaastuuf si gaafadhe malee silas gara gaaffii keenya isaa nutti dabarra. Dhaabni kun yookiin adda bilisummaa Oromoon jechuun kooti bara hundeeffame kaasee diina guddaa uummata Oromoo fi diina guddaa Oromiyaa waliin kan inni wallaansoo wal qabaa turee fi itti jiru. Bu'uura isaarraa yookaan bifa adda addaatiin yeroo waldaa Maccaaftuu Lamaa jedhee socho'aa ture keessa mootummaa Haile Sillaasee waliin wallaansoo guddaarra ture. Ergasii erga adda bilisummaa Oromoon mootummaa Dargii waliin akkasuma wallaansoo guddaarra ture. Amma sirna mootummaa Wayyaanii waliin wallaansootti jira. Bu'aa bayii kana hunda keessatti wareegama qaalii kaffalee biyya kana tiksee asiin ga'eera. Asirratti waan inni si gaafachuu barbaadu akka waliigalaatti dhaloonni har'aa kun kan kaayyoo adda bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf hojjetu moo kan diina waliin michoomee hojii diinummaa irratti hojjetutu hedduu uummata jettee yaadda? Akkuma beekamu uummanni bal'aan uummanni Oromoo xiqqaatu miiliyoona 70tti tilmaamama. Uummata bal'aa kana keessa turuuti uummata xiqqaa garee 5 garee 6 ta'u keessaayyuu wantoota garaagaraa wantoota waliin fakkaannee hedduu argita. Uummanni Oromoo garuu uummata bal'aa gana bal'atu gana heddummatu kana ta'ee gabrummaa waggaa dheeraa kana keessa yeroo ture irraa ka'ee hunduu kallattii garaagaraa kanatti yeroo qaaqamu yookiin immoo kaayyoo hin beekamne kaayyoo burjaajaan kan jiraatu kana hedduu argina. Haa ta'u garuu bu'aa wareegamtoota irraa kan ka'e dammaqiinsi uummata Oromoo keessatti yeroodhaa gara yerootti daa'aa dhufee hangaarraa kanarra ga'ee jira. Ta'us garuu qabsoon Oromoo kun kallattii tokko qofaan deema yoo jennes xiqqoo haalatti nu rakkisu qaba. Akkas jechuun kiyya qabsoo keessatti gahee guddaa taphatee addi bilisummaa Oromoo asiin haa ga'u malee ayyaalla illattoonni hedduun uumamaniiru. Anatu sinii beekaa yookiin immoo anatu sinii qabsaa yookiin immoo qabsoo kana kan hoogganu anatu abbaadha kan jedhan kanneen damee diinaa ta'anii harka lafa jalaatiin diina waliin dalagan hedduutu argamu. Kana keessatti uummanni Oromoo gabrummaadhaan yeroo hedduu burjaajeetti jeeqamaa ture kun wantoota kan adda baafachuuf kanneen itti ulfaatan hedduu jiran. Namootuma maqaa qabsoo Oromoodhaan yookaan immoo namootuma waa'ee qabsoo abbaa biyyummaa Oromoo dubbatan arginaan Oromoon duumni isaanii maal akka ta'e qorachuudhaaf namni ga'umsa qabu nama muraasa. Sababa kanaaf yeroodhaa gara yerootti wantoonni akkasii kun yeroo uumaman
qabsoo kana gara hundatti fuudhanii kaan gara naan fuudhee qileetti kan naqu jira, kaan gara naan fuudhee kallattiin taane irra oofee dhaqee harka diinaatti kan naqu hedduu waan jiruuf keessattuu dhaloota yeroo ammaa kana keessa dammaqiinsi bal'inaan haa jiraatu malee eenyu akka isa dammaqsu yookaan immoo qabsoo kanatti eenyu akka jiru maal akka ta'e diinaa firallee kan addan baafan kan akkasumaan sagalee yaa dhaga'ee weeraree akkasumaan fiiguus hedduutu argama. Sababa kanaaf namni irra caalaan isaa adda bilisummaa yookiin immoo kallattii qabsoo adda bilisummaa Oromoo qabatee deemurra jira jechuun ni ulfaata namoota hedduu jira. Akkasumas kijiba arraba OPDO yookiin immoo kijiba arraba leenjitoota wayyaanii yookiin immoo ergamtoota wayyaaniitiin kan gowwoomfaman illee ni jiranii. Walumaa galatti dhaloonni ammaa kun nama waan qabsoo Oromoo dubbatu hundaaf yeroo hiriiru ni argina. Haa ta'u garuu as keessatti wanti nu hubachuu qabnu OPDO jechuun akkuma beekamu duraanis kan ofiin of danda'ee kaayyoo mataa isaa godhatee Oromoo kana bilisa baasuuf hundeeffame otoo hin taane kan wayyaaniin gara feetetti ergattee waan isaan afaan Oromoo dubbatanii waan isaan Oromiyaa keessa beekaniif isaaniin qabattee harkaan miila godhattee ittiin Oromiyaa kana saamtee uummata Oromoo kana gabroonfattee jiraachuuf kan isheen bitteellattu kan isheen uummatte waan ta'eef isaan irraa bilisummaa eeguun yookaan jijjiirama tokko eeguun abadan waan hin taanedha. Akkas jechuun bakka titiisni galtu takka irraati damma eeguu jechuudha. Sababa kanaaf kana malees qaamonni garaagaraa maqaa dhaabbata siyaasaa beekamaa yookiin murtaa'aa hin qabne yookaan immoo kan yeroo yerootti kaayyoo jijjiiraniidha maqaa dhaaba isaanii jijjiiraa oolan kanneen qabsoo burjaajessuuf uumaman ni jiru. Haa ta'u garuu as keessatti wanti nu beekuu qabnu addi bilisummaa Oromoo guyyaa hundeeffame irraa kaasee kaayyoon isaa qabsoon isaa guyyaa takkallee kallattii isin jijjiiranne duuba deebi'ee hin beeku. Sababa kanaaf Oromoon nan qabsaa yoo jedhe kallattii addi bilisummaa Oromoon qabsaa'u qofa. Hedduutu jiran dhaabbileen Oromoo qabsoomnadhaan guyyaa addi bilisummaa Oromoo hundeeffame irraa kaasee isaan cinaa dhaabbatee akka isaan raafaman yookiin immoo akka uummanni Oromoo humna guddaa garasitti naanneeffanne godhanii uummata Oromoo adda bilisummaa Oromootti makamurraa qooddachuuf fakkaatanii fakkii adda bilisummaa Oromoo godhachuudhaan kan bira dhaabbatanii diinatti ta'aa turan hedduu jiru. Isaan kan dheerate waggaa 5 turaa kaan waggaa 2 waggaa 3 keessatti deebi'anii kufuu yookaan maqaa jijjiirataa dhufu adda bilisummaa Oromoo guyyaa jalqabe irraa kaasee garuu qabsoo isaa karaa qajeelaa ta'een itti fufee har'aan kana gahee waan jiruuf dhaloonni kun wantoota garaagaraa qilleensaa fi bubbee waloltoota kana dhaggeeffachuurra qabsoo dhugaa kan hidhannoon isa barbaachisu yoo taate kan karaa nagaa qabsaa'u yoo taate kaayyoo bilisummaa Oromoo qabatee wareegama guddaa itti kaffalaa dhufe kana qabatee yoo galmaan ga'een alatti ammas bilisummaa nan argadha jechuun qabu. Inni guddaan ammas dhaloota ammaa kana burjaajisaa jiru eeggattummaadha. As ta'anii ofii mana ofii keessa taa'u bakka fedhii ofii oolaa kanneen Oromoof qabsoomna jedhanii bosona keessatti dheebotanii beela'anii laga keessatti dhagaa fi mukarra bulaa holqa keessa bulaa kanneen Oromoof qabsaa'an kana as ta'anii irraa eeguullee irra darbanii komachuu fi arrabsuun waan dhaloota kanarraa hin eegamnetu mul'ata. Kanaafuu kanarraa qusachuu danda'amnaan karaa danda'aniin qabsaa'u. Kanaan alatti garuu namoonni bosonatti galanii laga keessaa holqa keessaa akkasitti beelaaf dheebuu rakkachaa qorraa fi ho'aan gubachaa akkasittiin uummata Oromoo qabsaa'an kun bu'aa biraa yookaan maqaa yookaan aangoo yookaan maallaqa Oromoo irraa barbaadan hin qaban. Mirga Oromoo kabachiifnaaf qofa waan ta'eef yeroo hedduu isaanitti xurii faaluu dhiisanii gama danda'ameen qabsaa'u. Kallattii qabsaan dhugaan dhaabbanni dhugaan Oromoo qabsaa'u kana hiriiranii qabsoo kana galmaan ga'uuf carraaquutu irra jiraata malee jecha waloltootaa hunda dhaga'uudhaa miti. Akkasumas eeggattummaa humna ofiitiin olii yookiin immoo garmalee eeggachuu tokko keessa seenaniiti as ta'aniitu bilisummaa eeggachuu qabatu hin taane bilisummaan tolaan takkaan dhuftu bilisummaan karaa hin eegamne hin dhuftu akka tasaan namarra hin dhuftu carraas miti bilisummaan qabsoo fi wareegama aarsaa guddaa kaffalanii kan wareegamee kan itti aanu argu jedhee akkasitti itti qabsaa'uudha. Inni biraan akkuma beekamu qabsaa'onni hedduun qabsoo nu dhaalchisaniiru. Fakkeenyaaf Waaqoo guutuu guyyaa bosona seenee qabsaa'aa ture. Gabrummaa dandeenyu iddaan buqqifna dadhabnu ilmatti guddifna jedhee ilmaan inni itti guddise nuyi kana nuun jechoota kana ammallee irra deebinee dhaloota itti guddifna jechuu hin qabnu.
yookiin immoo gabrummaa kan buqqisu dhaloonni itti guddifnu hin jiru dhaloota itti guddifame sana. Kanaaf booda dhaloota biraa dhaalchisuun hin qabnu ilmaan keenya gabrummaa buqqisu jennee wanti nuti itti guddisuuf karoorsinu hin jiru numa buqqisuu qaba akkasittiin ofitti murteessinee dirqama lammummaa fi dirqama eenyummaa keenya bahuun jiraatan. Yeroo tokko keessumaa waggaa 3 yookiin 2 asitti holola adda bilisummaa Oromoon hin jiru, waraanni bilisummaa Oromoon hin jiru jedhu tokkotu jira. Kunis immoo maaliif akka isaan akkas jedhanillee amma tokkotti isinuu kaasteetta. Adda bilisummaa Oromoon hin jiru yookiin waraanni bilisummaa Oromoon hin jiru jechuudhaa fi kan nama dandeessisee lafa jiran wallaaluudha. Eenyutu qabsoo bilisummaa Oromoo asiin akka ga'e wallaaluu fi eenyutu akka Oromoon hagaarraa kanallee jiraatu akka wanti Oromoon qabu hundi hagaarraa kan akkana jiraatu kan taasise adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaa wallaaluu isaaniiti. Akkasuma adda bilisummaa Oromoon qabsoo taasiseen uummata Oromoo hunda akka sabaatti walitti qabee qabsoo barsiiseera. Kana wallaaluu isaaniitiin irrallee holola garaagaraa yeroo isaan oofantu mul'ata. Akkasuma uummanni Oromoo moggaasaa alagaan kenneef dhiisee ani Oromoodha akka ofiin jedhu taasiseera. Kanas wallaaluu isaaniiti. Daangaa Oromiyaa har'aa kana wareegama guddaa kaffalee sarareera. Lafti Oromoo Oromiyaa akka jedhamu taasiseera. Oromoon aadaa fi afaan ofiitiin akka tajaajilamu taasiseera. Qubeen afaan Oromoo akka barsiifamu beekamtii kennee raggaasiseera. Kana qofa miti Oromoon akka Oromootti wal bareera dhaloota ofii wal barsiiseera. Ayyaanonni Oromoo sirna gabroonfataan baranii turan hagi tokko deebi'anii akka kabajaman ta'eera. Sirni gadaa Gujiif Booranatti galee ture illee akka kutaa Oromiyaa hundatti deebi'u kan taasise adda bilisummaa Oromooti. Kana qofa miti gaa ayyaanni Irreechaa akka kabajamu ta'eera. Ayyaanni Irreechaa har'aa uummanni miliyoonni meeqa ba'ee kabajatee galu kana adda bilisummaa Oromootu akkamii deebi'ee kabajamu kan taasise adda bilisummaa Oromoodha. Kana qofa miti adda bilisummaa Oromoon waan hedduu saba kanaaf buuse. Egaa har'a adda bilisummaa Oromoon hin jiru yommuu jedhan hojiiwwan qabatamaa kanneen haaluu isaaniiti jechuudha. Ammas adda bilisummaa Oromoon humna jabaa duraan qabu waraana bilisummaa Oromoo cinatti qeerroo bilisummaa Oromoo ijaarratee sochii isaatti jira. Mee gara gaaffii keenya sittanutti yoo dabarre dhimma kana keessaa utuun ba'iin warri tokko yookiin qeerroo bilisummaa Oromoo kan akka waan harkaa qabaniitti hundeen isaa akka adda bilisummaa Oromoo hin taanetti yommuu kaasan agarra. Qeerroo bilisummaa Oromoo kana balleessuu fi laaffisuudhaaf ijaarsa adda addaa irratti ijaaraa turaniiru. Sun garuu milkaa'uu waan hin dandeenyeef amma immoo maqaa foolleetiin sochii qeerroo bilisummaa Oromoo sakaaluuf yommuu yaalan agarra. Mee dhimma kana jalqabarallee akka kaasuuf yaalteetta. Ati akkamiin ilaalta dhimma foollee bu'uureffamuu foollee kana wal qabsiisee jechuudha. Kan duraarraa yookaan addi bilisummaa Oromoo ABO'n hin jiru kanneen jedhan har'aa miti duraan inni jedhanii. Akkas jechuun immoo maaliif hin jiru gaafa jedhee uummanni Oromoo abdii kutate namni waan barbaadu gaafa dhabe waanuma dhabe waanuma duraan jibbetti deebi'a. Addi bilisummaa Oromoo hin jiru yoo jedhan viidiyoo kan harka wayyaaneetiin hojjetamte kanatti deebi'ee akka harka kennatu yookaan akka abdii muratee qaamni sirna gabroomsu kamiif harka kennee akka jiraatuuf saayikoloojikaalii waan irratti yaadamee hojjetame waan ta'eef kun waan nama namsiisu yookiin immoo waan nama shakkisiisu miti sababa kanaaf hin jiru kan jedhanii isa kanaafis immoo addi bilisummaa Oromoo kan hin jiru jedhu kanaaf as baheetii sababa inni akkas jedheef kun waasiin jira jedhee waan itti mul'isuu hin qabu. Addi bilisummaa Oromoo kaayyoo isaaf jiraata sabaaf jiraata. Karooraa fi sagantaa isaa qabatee siyaasa isaa qabsoo isaa itti fufaa tarkaanfataa deema malee namni takka har'a yoo fedhee fooqii gubbaa taa'ee gamoo keessa taa'ee addi bilisummaa hin jiru yoo jedhe gamoo kana keessatti argamee addi bilisummaa Oromoo kunooti hin jira jechuuf hin qabu. Hin jiraatus waan akkasii. Akkas jechuun gama qaaniin jira gaafa inni jedhu bakka inni jiru argatanii yookaan immoo karaa danda'ameen shirratti xaxuuf waan ta'eef hin jiru jedhamee fi lakki ni jira waan jedhu nama nurraan eegamu adda bilisummaa Oromoodhaas hin barbaachisu. Jiraachuun adda bilisummaa Oromoo diinarraas hin eegamu yookiin diina biratti dhufanii mirkaneessuu hin gaafatu. Adda bilisummaa Oromoo bakka isaa jira, kaayyoo isaaf jiraata, sabaaf jiraata, sagantaa karoora mataa isaa qaba malee jirtaa eessa jirta bakka kanaa jirtaa jedhee diinni gaafataa oolee fi waan kana waliin cinqama dararamaa oolus hin qabu gahee isaa qofa hojjeta. Kana malees addi bilisummaa Oromoo walola diin akkasittiin jedhaa oolu gurrattiin dhaga'uus hin qabu. Sammuuttiin kana caqasuus hin qabu. Sagantaa fi kaayyoon isaatu waan itti hedduu ta'eef kaayyoo isaa sagantaa isaa qofa dalagaa oola.
Gama biraatiin kanneen gahee qabsoo adda bilisummaa Oromootiin as gahee kana hunda keenya jedhaa oolan amaluma diinaati. Oppiidiyoon angarraa waajjira keessattuu afaan Amaaraatiin hojjetaa jirtu kan immoo afaan Oromoo caccabaa kanaan hojjetaa jirtu qubee yuunati fidee yeroo jedhan qaban. Kanaaf immoo dhagaa fi mukkeen gurguddoo angarraa qubeen irratti bocamellee bakka qubsuma adda bilisummaa Oromoo duraan irraa ka'ee ni jira. Maanguddoon duun lagatti baratanii har'a dhaloota qubee kana caalaa seeraan afaan Oromoo qubeessuu danda'an ragaadha. Sababa kanaaf wantoota qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti adda bilisummaa Oromootiin galmaan hunda kan isaanii godhachuuf hanga irratti carraaqqiin Oppiidiyoon fi ergamtoonni wayyaanee hin goone hin jiru. Kanarra darbee qeerroo dhiyeenya kana adda bilisummaa Oromoo kan wanta godhee uummata biratti kan beekame waggaa 2-3 asii kan uummata bal'aa ta'e uummata biratti erga dhaga'ame isa asittuu yeroo dhiyoodha kan Oppiidiyoo fi qaamonni biraa qeerroo jecha jedhu kan dhaga'an. Kanaan alatti waan beekan hin qabanii. Isaan alatti immoo fakkaattonni Oppiidiyoo fi ergamtoonni wayyaanee kanneen biroo miidiyaalee fi maas miidiyaa garaagaraa irraatti akkuma maqaa qeerroo dhaga'aniin tooftaa garaagaraan siyaasa adda bilisummaa Oromoo of fakkeessanii afaanitti sana dibachuudhaan qabsaa of fakkeessuudhaan yerootti qeerroo kana harka adda bilisummaa Oromooti baasuuf shiroota garaagaraa xaxaa deemanti jira. Kana jechuun immoo bakka takka ta'anii teknooloojii guddateetti fayyadamanii feesbuukiidhaan namoota adda addaa quunnamuudhaan wantootuma karaa keessaatiin dhaamsa isaan dhaqqabu posti gochuudhaan abbaa qabsoo kan abbaa qeerroo gochuuf namoonni tattaafatanii hedduudha. Achi booda immoo Oppiidiyoon biyya keessaa yeroodhaa gara yerootti jechoota qabsaa'onni dubbataa turan shaakaluudhaan erga leenji'anii booda jechoota sanaan laphee qeerroo bituudhaaf yookiin immoo laphee qabsaa'otaa kana booji'uudhaaf tattaaffii hedduu erga godhanii booda maqaa qeerroo jettu kana akka harka isaanii galuuf yaalii gurguddaa taasisanii ofitti harkisuudhaan ofitti hawwachuudhaan qabsaa'ota baruu fi akkasumas qeerroo gurmeeffachuu eegalanii achi booda ergama isaanii ittiin galmaan gaachuuf hangarraa carraaqaa jiranii. Dabalataan foollee jechuun karaa biraa waraana gadaati yookiin waraana abbootii gadaati. Kan abbaa gadaatu foollee ijaarrataa, abbaa gadaatu to'ataa, tarsiimoo fi dambii abbaan gadaa baaseen hoogganamanii garuu yeroo ammaa kana sanas fakkeessanii garaagarummaa baatii 3-4 keessatti foollee harka abbootii gadaati fuudhanii ofii foollee ijaarratanii gandaa fi bakkeewwan garaagaraa keessatti dabballummaa wayyaaneetiif yeroo itti fayyadaman yookiin immoo hojii farraa qabsoo uummata Oromootiif yeroo isaan itti fayyadaman ni argina. Inni kun gabaabumatti foollee jechuun yoo abbootii gadaatiin hin hoogganamne abbootii gadaallee yeroo itti abbootii gadaa sobaa yookiin abbootii gadaa ergama Oppiidiyoo galmaan ga'uu danda'an ganda keessaa walitti qabachuun abbootii gadaadhaan yaamsisanis Oppiidiyoo irraa ni argama. Kunis sirraa'uu qaba. Isa kanarratti immoo qeerroo bilisummaa Oromoo yookiin qabsaa'onni haqaa irratti qabsaa'uu qabanii foolleenis abbootii gadaa qofaan hoogganamuu qabanii. Kanaafuu foolleen maqaa Oppiidiyootiin maqaa dhaaba siyaasaa kamiinuu foolleen ijaaramu. Foollee jechuun abbaa gadaa qofaan ijaarama, abbaa gadaa qofaan to'atama. Qeerroon immoo qeerroo bilisummaa Oromooti yookaan immoo qeerroon akkuma jalqabayyuu kaase maqaa itti yaamamu yookiin maqaa ijaarame adda bilisummaa Oromoo jalqabaa waan ta'eef adda bilisummaa Oromootiin kan hoogganamu. Qeerroon bakka hundatti ijaaramee qabsoo qabsaa'u. Foolleen immoo abbootii gadaatiin ijaaramanii akkuma waraana gadaa duraatiin nagaa uummata Oromoo eegsisuuf diinota qabsoo Oromoo kana laamsisuuf qe'ee Oromoo saamuuf deeman irratti tarkaanfii fudhachuun gaachana sabaa ta'uu qaban malee ergama diinaa galmaan ga'uuf Oppiidiyoon hoogganamanii Oppiidiyoodhaan ijaaramuun irra hin jiraatu akkasiin jedha. Egaa as keessatti wantoota gurguddoo ijoo ta'an nu kaasteetta dhimma foollee kanaan wal qabatee wanti mul'atu. Foollee jechuun akka sirna gadaa keessatti beeknutti waraana abbaa gadaa akka ta'e waraana abbaan gadaa kan ijaaru ta'uu isaatis nu kaasteetta. Kunis waanuma duraanis turedha. Garuu biyya kana keessatti uummata Oromoo biratti sirni gadaa jaallatamummaa guddaa akka qabuuf abbaan gadaa jaallatamummaa guddaa akka qabu waan hubataniif maqaa abbaa gadaatiin illee Oppiidiyoomti kun yeroo garaagaraatti yeroo isaanii sochii taasisan sochii qeerroo bilisummaa Oromoo kana laaffisuudhaaf ijaaramsa qeerroo kana diiguudhaaf yeroo isaan harka keessa naqatanti argama. Waan guddaadha waan isaan hojjetaa jiran as keessatti
foollee yoo ta'e kan inni dhaabbatu nageenya biyya isaa eegsisuu fi nageenya daangaa biyya isaa eegsisuu fi waraana abbaa gadaa ta'ee utuu jiru yeroo isaan itti akka hojii basaasummaatti itti fayyadaman yeroo isaan itti lafa namni kamiyyuu sochii mootummaa irratti akka hin taasisne gaaffii mirga abbaa biyyummaa akka hin gaafanne kana gochuudhaaf yeroo isaan itti foolleedhaan keessa naqatan ni argina. Garuu biyya kana keessatti sirni gadaa nuti jennu sirni gadaa mataan isaayyuu gabrummaa jala jira. Sirni gadaayyuu hojiirra hin jiru. Abbaan gadaa aangoo abbaan gadaa akka duriitti harkaa qabu sana of harkaa hin qabu. Siyaasa biyya kanaa kan harkaa qabu mootummaa wayyaaneeti. Aangoo dinagdee kan harkaa qabu mootummaa abbaa irree wayyaaneeti. Kana hundumaa utuu beekanii utuu abbaan gadaa illee aangoo siyaasaa hin argatiin utuu abbaan gadaa aangoo biyya kanaa hin argatiin utuu sirni gadaa gabrummaa jala jiru maqaa sirna gadaatiin yookiin maqaa abbaa gadaatiin yeroo isaan itti uummata keessa deemanii jaalatamummaa argachuudhaaf sochii uummataa ukkaamsuudhaaf yeroo isaan itti carraaqan argina. Kuni kaayyoon isaanii inni ijoon uummata kana akkuma durii sanatti deebisanii gabroomsanii bituu akkuma uummanni Oromoo mataa waliin qabne taasisuun alatti bu'aan tokkollee wanti karaa gama kanaa dhufullee tokkollee hin jiru. Erga kanaa waa'ee kana erga kana jennee mee gara haaromsa OPDO'tti deebina. Salphaamatti haaromsa OPDO'n ittiin gurra uummataa qabdee jirtu kana muuxannoo haaromsa OPDO duraan qabdurraa kaastee akkamitti ilaaltamee haaromsa kanaan bu'aan dhufu jira. Duraanis haaromaama turanii yeroo garaagaraatti baroota hedduudhaaf erga hundeeffamanii kaasanii waggaa waggaatti yeroo yerootti waggaa lama lamatti maqaa haaromsaa kanaatiin tooftaa garaagaraatiin dhufanii yeroo isaan itti uummata burjaajisaa turan argaa turre. Mee kanaa wajjin wal qabsiistee haaromsa ammaaf haaromsa durii sana gidduu garaagarummaan jira. Kanaan immoo bu'aan dhufu jira jettee yaadda? Waan haaromsa OPDO kun irra caalaa waan uummataafis ifadha waan uummanni bal'aan arguudha. Kun irra caalaa eenyuuf waan galu natti fakkaata. Haaromsa OPDO jechuun waan biraatii miti ittumaan uummata sobanii kijibumaan arra guyyaa tokko yoo hidhaatan torban takka hidhaatanii achi booda baatii tokko achi waggaa takka hidhaataa karooratti baafata akka deemaniif yeroodhaaf cinqama keessaa bahuuf muddama keessaa bahuu fi maqaa garaagaraa jijjiiranii hanga namni haaromsa isaanii eegutti waan biraa haaromsatanii akka dhufaniif gabrummaa kana haaromsuuf gabrummaatti umurii dheeressuuf qofa waan isaan bakka mijeeffatanidha. Kun waan nama falmisiisu miti. Akkas yoo jennu OPDO'n kaleessas akkuma jennee wayyaaneedhaan hojjetamte wayyaaneetu ijaarrate booji'amtoota dargii walitti qabuudhaan kan isaan itti fayyadamanidha. Erga siyaasisi ergama wayyaanee qofa malee qofii isaanii sagantaa karoora baafatanii wanti isaan guyyaa takka dalaga waan hin jirreef guutummaatti OPDO jechuun wayyaaneedhaan wanta adda bahu hin jiru. Qaama wayyaanee keessaa qaama dalagaa yookiin immoo harkaa fi miila. Harkaa miilli sochii hunda kan dalagu harkaa miila sammuun karoora baasa. Wayyaaneen sammuu isaaniiti OPDO'n harkaa miila waan biraan qabanii. Haaromsa gaafa jedhan nama warra duruu keessatti nama ficcisiisaa ture qeerroo fi dargaggoota uummata Oromoo kana ajjeesisaa hidhaatti guursisaa reebsisaa nama ture fuudhanii Shawaa Lixaa yoo geessan namni achitti san beeku haaromsa wayyaanee hanganuma. Nama Harargee Bahaa keessatti nama qalaa ture mana hidhaatti nama guuraa ture nama qabeenya uummataa saamee itti makiinaaf gamoo ijaarrataa ture Gujii yoo geessanii namni achi deemee afaan yoo jijjiirrate qabsaa Amaaraan nu dhufe yookaan immoo nama jijjiiramaa qabu yookiin immoo nama xiqqoo fooyya'aa nu fidee akka uummanni yeroof hanga gochaan argutti akka isaan irratti hin qabsoofne godha waan ta'eef akkuma nama sumsuma bakka gargar jijjiiruuti sumsuma sadeen ittiin ittoo bilcheessan kana wal jijjiiraa oolanis ittoon sanuma. Sababa kanaaf hanganuma haaromsa OPDO yookiin haaromsa wayyaanii jechuun waan biraatiin qabu. Ammas haaromsa kana eeguun faayidaa takka hin qabu. Sirna wayyaanee gubbaa jiru irratti itti gaafatama OPDOs ta'e muummicha ministeeraas ta'e pirezidaantii naannoo Oromiyaas ta'e Baqqalaa Garbaa faayidaa baasanii yoo jiran mukaan waan hojjetan hin qabaatan. Walumaa gala gaafiin Oromoo sirna faashistii sirna abbaa irree wayyaanee aangoo irraa kuffiisanii abbaa biyyummaa isaanii mirkaneeffatanii ofiin of bulchuu yoo ta'e alatti wanti faayidaa tokkollee qabu hin jiru. Sababa kanaaf haaromsa jedhan kan qaamaalaa bakka feete yoo fidanii aangoo irra godhanuu wanti jijjiiramu hin jiru. Namni achirra taa'ee ergama wayyaanee qofa galmaan ga'a ergama wayyaanee galmaan ga'uu baannaan dhiitamee keessaa ba'a dalagaan isaanii hanganamu. Sababa kanaaf haaromsa jijjiirama wanti jedhamu waan takka illee wanti faayidaa takka hin qabu hin jiru. Kaleessa lafa Oromoo saamanii qabeenya Oromoo saamanii ofii sooromanii fi ijaaranii uummata Oromoo hiyyummaatti beelaa fi hongeettan bisaarraan ga'anii
hayyuuf gootota keenya hedduu mana hidhaatti guuranii tumanii daamsisanii torshin godhanii kaan ajjeesanii kaan fannisaa turanii duguuggasanii irratti raawwataa turan irratti wanti takka illee naaf hin jiru. Hangarraa kanatti sirna wayyaanee kanaan ajjeechaan lubbuu Oromoo irratti guyyaa guyyaan gaggeeffamaa waan jiruuf kanaan waan shawwadamu yookiin kanaan gowwoomsamu nurra hin jiraatu. Gama biraatiin waan abbootii gadaatti yoo deebine abbaa gadaa jechuun otonoomiyes kan ta'e yookiin immoo aangoo waaqa gaditti aangoo guutuu qabaatee ofii murtee mataa isaa hin dabarsu taanaan abbaan gadaa tokko Oromoof faayidaa qabaachuu hin danda'u. Akkas yoo jennu Oromoo yeroo sirna gadaatiin bule ganaa mootummoota gamtooman yookaan immoo sirna federaalizimii sirna maarree irraatii waan gadi fudhatanii caasaa qaama biraa caasaa nama biraa irraa fudhatan tokko illee hin qabu. Abbaan gadaa jechuun kan inni ittiin hoogganamu sodaa waaqaatiin duudhaa fi safuu uummata Oromoo kan waaqni kenneefiin qofa. Sirna wayyaanee jalatti gadaan bittilamees hanga tokko duudhaa fi safuu eeguu danda'an alatti sunuu yoo bilchina qabaatee nama duudhaa fi safuu Oromootti guddate yoo taate namni sun abbaa gadaa ta'ee gosa Oromoo tokkoof yookiin immoo naannoo Oromoo tokkoof muudamin alatti sirna kanaan hoogganamaa gadaa jechuun xiqqoo ni ulfaata guutuun ta'u. Qaamni kamuu ajaja baasuuf hin qabu abbaa gadaatiif waaqarraa kan hafe qaamni kamuu ajajuu hin qabu qaamni kamuu seera tumeetti kennuu hin qabu qaamni kamuu kana dhiisi kana godhiin kana godhachuudhaaf hin danda'u ture. Amma garuu keessattuu bakkeewwan muraasa bakka itti duudhaan Oromoo hedduu eegamee har'a ga'e kanatti xiqqoo fooyya'aa qabaatu malee bakka hedduutti abbootii gadaa sadarkaa gosoota xixiqqaa gandaa fi aanaa irratti ergama mataa isaaniif viidiyoon nama duraan isaan fayyadu yookaan immoo nama akka meeshaatti isaan tajaajiluu danda'u qofa abbootii gadaa jira. Isaan immoo fuudhanii guyyaa warraaqsii fi fincilli uummata Oromoo qabsoon Oromoon abbaa biyyummaa isaaf godhu gaafa kaatu abbaa gadaa keessanii diina jechuudhaan fuuldura dhaabanii waan akkasii godhanti dhaga'ama yookiin ni argama. Wantoonni akkasii kun duraanis turaniiru fakkeenyaaf gara Gujii Booranaa keessa abbootii gadaa xixiqqaa yookiin immoo sadarkaa aanaarra jiran yeroo isaan bakka uummanni Oromoo gabrummaa kan ofirraa kaasuuf qabsoo abbaa biyyummaa godhee hiriira bahu fuuldura dhaqatanii abbaa gadaadhaan akka jaarsummaatti akka araaraatti akka uummanni kun dhiisee manatti galu gochuudhaaf yeroo isaan yaalii godhaa turan qabatamaatti waan argamaa turedha. Ammas waan itti jiru waan ta'eef abbootiin gadaa isa kanarratti xiyyeeffatanii hojjechuutu irra jiraata. Keessattuu abbootiin gadaa dhugumaa waan Oromoo hojjenna jedhanii akka sadarkaa gumii abbootii gadaa Oromootti jiran kun irratti xiyyeeffatanii hojjechuutu irra jiraata. Gama kaaniin uummanni Oromoo beekee safuu duudhaa Oromoo beekee nama abbaa gadaa naa ta'a jedhu kan filate kana bakka kanaatti arguun qabu. Abbaa gadaa jechuun gama kaaniin mirga Oromoo kan eegu gaachan uummata Oromooti hoogganaa Oromooti malee hoogganaa diinaati miti yookiin immoo ergamaa diinaati miti. Sababa kanaaf kun sirna keenyas aadaa fi duudhaa keenyas waan balleessuuf kana uummannis xiyyeeffannoo itti kennee abbootiin gadaa sadarkaa gumii abbootii gadaa jiranillee waan kanarratti xiyyeeffatanii hojjechuutu irra jiraatan jedha gama keenya. Egaa akkuma tu jette abbaan gadaa tokko amma yeroo ammaa kan inni muudamu callisee mootummaa ergamtuma mootummaa TPLF kan taate OPDO kanatu akka aadaa fi turizimiitti akka maal jedhanii muudaa jiru. Kun immoo akka uummata kanaaf ta'utti tun ta'in akka isaaniif ta'utti kan isaan muddataa jirani. Amma bakka garaagaraatti aanaa garaagaraatti yeroo arginu abbaa gadaa jedhanii nama isaan uummatatti gad baasanii ittiin uummata sossoban ittiin dargaggoota to'achuuf yaalan ittiin sochii qeerroo bilisummaa Oromoo kana to'achuuf yaalan namoota bara dargii keessa yookiin bara Haayile Sillaasee keessa harka mootummaa dargii ta'ee yookiin harka mootummaa Haayile Sillaasee ta'ee uummata kana fixaa ture namoota uummata kana hidhee garafaa ture namoota qabeenya isaaniirraa saamaa ture namoota mootummaa kana wajjirraan ta'ee uummata kana rakkisaa ture har'a nama guddaa tokko fuudhaniima kun abbaa gadaa keessanii jedhanii yeroo isaan uummatatti baasan agarra. Kun immoo haala muudama abbaa gadaa sirna gadaa keessa jiru sanaan illee garaagara faallaadha jechuudha. Abbaa gadaa kan muudu qaalluudha. Har'a garuu abbaa gadaa kan muudu OPDO ta'eeti jira. Kuni sirrachuutu irra jiraata. Kun mataan isaallee qabsoo barbaachisa kana sirreessuuf illee jechuudha. Dargaggoonni keenya kanaan sossobamuu hin qabani. Kanaan abbaa gadaadha jedhanii kanaan sossobamanii qabsoo isaanii duubatti deebisuu hin qabani. Qabsoo uummata Oromoo duubatti kan deebisu yookiin kan dhaabsisu bilisummaa uummata gabroomii kanaa fi walabummaa biyya Oromiyaa kanaa qofa ta'uu isaa beekee hunduu sochii itti jirutti jabaachuutu irra jiraata.
Inni biraan dubbiin OPDO haaromsa isaanii kan akkuma tu jettee haaromsi dhufoomtu akka hin jirredhatis kan nu kaaste haaromsi bara baraan inuma haareeffamaa homaa hagaa irratti wanti dhufe tokko illee hin jiru. Uummanni Oromoo sochii qabsoo bilisummaa Oromoof ganamas akkuma qabsootti seenee ammas qabsoomatti jira. Isaan garuu yerootti haaromsa akkuma tu jettee nama bakka wal jijjiiruudhaan nama bakka tokkotti dhiiga uummataa dhangalaasee bakka tokkotti geessanii afaan jijjiirsisanii haasofsiisuudhaan kan isaan haaromsaanis kanuma bu'aan gama kanaan dhufus hin jiru. Kanaaf uummanni keenya gama kanaan sossobamuu hin qabu jenna. OPDO'n humna guddaa TPLF qabdudha. Wayyaaneetu ijaarrate jenneerra. Ani isheen ijaarrattes immoo ofii ishee fi har'a garuu OPDO'n afaan qabsoo bilisummaa Oromoo haasa'aa yommuu jirtu agarra. Kanaanis afaan fajjii uumuudhaan uummata kana gara garaatti harkistee gara dhabsiisaa jirti. OPDO'n qabsoo Oromoo keessatti qooda fudhachuu fi qabsoo Oromoo milkeessuu akka hin dandeenye namni hunduu beekuutu irra jiraata. Mee gaaffii keenyas gara dhumaatti geessinaa. Kaayyoo fi akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo fi kaayyoo fi akeeka OPDO wal bira qabiitii akka dhaggeeffattoota keenyaaf galutti gabaabsitti nuuf himi. Kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo gabaabumatti mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo kabajuudha yookiin kabachiisuudha. Akkasuma jennu akka irra daangaan Oromiyaa jaarrota hedduu booda dhiphataa yookaan immoo xiqqaataa dhufe kanatu hin taane gaanfa Afrikaa kan uummata Oromooti. Itoophiyaan har'a Itoophiyaa jedhamtu kun duraan maqaa Kuushii yaamamaa akka turte kan uummata Kuushii. Akkasuma jennu Gibxii, Sudaan, Oromiyaa, Itoophiyaa, Eertiraa, Jibuutii gaanfa Afrikaa guutummaatti biyya Kuush jedhamu yaamamaa akka turte seenaawwan hedduun qabatamaatti ragaanii ba'anii. Har'a kun dhiphataa dhufe har'a Oromoon daangaa Oromiyaa kana keessatti akkasitti dhiphatee jiraata. Sanarra darbee lafuma Oromiyaa amma keessa jiraatu kanarrattuu hiree mataa isaa murteeffachuu dadhabuudhaan qabeenya isaa kana itti fayyadamuu dhabuudhaan lafa manni isaa irratti ijaarame irraa mana isaa buqqisanii mana maleessa godhanii akka inni ala keessa jiraatu maatii facaasee akka jiraatu gochuudhaan qabeenyuma isaa kan akka inni baaseen gurguran yoo fedhan gatii malee irraa fudhataa yoo fedhan immoo gatii hanga barbaadan itti kennaa ofii immoo hanga biyya alaatti qabeenya isaa kana deemanii gurgurataniitti dhimma ba'aa. Arragaanii erga gabrummaan uummata Oromoo milikiin Oromiyaa keessatti dhufee daraaree kaasee jechuudha. Sababa kanaaf Oromoon qabsoon isaa qabsoo abbaa biyyummaa yookiin mirga abbaa biyyummaati gaafa jennu qabeenya isaa irratti abbaa ta'ee lafa isaa irratti abbaa ta'ee lafa isaa kana yoo fedhe qotee yoo fedhe bosonoomsee yoo fedhe jallisii godhee yoo fedhe loon irratti horsiisee yoo fedhe mana irratti ijaarratee yoo fedhe immoo kaloo irratti oomishu yookiin immoo kaloo irratti dagaagsee lafa isaa kan akka fedhetti itti fayyadamuuf qabeenya isaa buna oomishu jimaa oomishu albuuda isaa kana bakka fedhee baasee bakka fedhetti gurguratee gatii isaaf ta'u gatii gabaa wal madaalu hanga biyya alaatti deemee gurgurachuuf yoo mirga abbummaa argate abbaan biyyummaa Oromoo kana ammas qabsoon bilisummaa Oromoo kin uummanni Oromoo qabsoon inni godhu Oromiyaa irratti abbaa biyyaa ta'ee ofiin hoogganee ofiin of bulchee qabeenyaa fi uummata isaa kan guutummaatti to'atee biyya isaa bulchuudha. Akkasumas biyya walaboomte Oromiyaa of dandeesse biyya Rippaabilika of dandeesse taatee alaabaa mataa ishee godhattee addunyaa kanarratti of dandeessee akka bultu gochuudha qabsoon bilisummaa Oromoo. Kaayyoo OPDO jennu qabsoo OPDO jennellee OPDO'n qabsoo maan qabu. Akkas jechuun miseensonni OPDO jalqaba wayyaaniidhaan ijaaraman booji'amtoota dargii turanii akkuma beekamu naannoo waraana booji'amtoota dargii 300 keessaati kanneen dursanii harka kennatanii dhaaba kan akkasittiin akka isin jettaniin ni hojjenna jedhan kanneen akka Abbaa Duulaa fa'aa akkuma Dammaqsaa fa'aa isaan akkasiitiin eegalee isaan guyyaa eegalaman irraa ka'anii booji'amaa jechuun nama du'a irraa hafe waan ta'eef du'a waan oolaniif qofa sirna du'a isaan hambisee akkasittiin ergama kan akka isaan ergaman godhu kana waan isaan jedhan fudhatanii hojiirra oolchanii isaaniin gabbaranii jiraachuurraa kan hafe mul'ata tokko kaayyoo tokko karoora tokko waan of harkaa qaban hin qabanii ergasii kaasanii hanga danda'an yoo qarshii miiliyoona 2 saaman qarshii 100,000 fi fudhata kan TPLF yookiin qaama isaaniin ijaare kanaaf kenna. Afaan Oromoo dubbataa sirni kun sirna bulchiinsa Oromooti jedha. Uummata sirna nama nyaata yookiin immoo sirna gabroomsa abbaa irree wayyaanii of duuba hiriirsisaa akkasittiin Oromiyaa hunda barsiisanii
akkasumas qabsoo bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoo hundeeffamu dhiibanii uummata keessaa baasanii walitti diinomsuu shirootaaf diraamaa garaagaraa uummata irratti hojjechuu kanarraa kan hafe dhaabbanni dimokiraataa uummata Oromoo kan jedhaniin yookiin OPDO'n maqaa mataa isaatu maqaa sirni TPLF moggaaseef kanaan of yaaman malee ofii waan tokkollee godhan waan hin qabneef kaayyoo tokkos hin qaban isaan. Kaayyoon isaanii aangoo argachuu, aangoo fayyadama kanatti immoo akka roobootii yookiin puuppeet kingiitti waan achirra taa'anii godhi jedhame godhaa. Barreessi yoo jedhan barreessaa, dhiisi yoo jedhan dhiisaa. Kursii bakka isaan irra kaa'an qofarra taa'aa oolu, qabeenya isaan matanii ittiin gamoo ijaarrachuu, mana ijaarrachuu, makiinaa bitachuu. Kanaan alatti dhaabni OPDO kun takkallee kan mul'ata qabu hin jiru. Erga dhiyeenyaas garuu qabsaa akka itti of fakkeessanii jira. Kun immoo ajjeesanii dhiibanii dadhabanii qabsoo bilisummaa Oromoo kana duubatti deebisuu erga dadhabanii isaan fakkaannee akka isaanitti dubbannee uummata kana harka qabsaa'otaa yookiin harka adda bilisummaa Oromooti baafnee of jalatti hiriirsifannee erga hiriirsifannee booda immoo qabsoo bilisummaa Oromoo guutummaatti dhabamsiifnee akka feenitti bitannaadhaan afaan farraba isaanii kana leenjisanii muudanii uummata Oromoo kan ittiin gabroomsan waan ta'eef guutummaatti OPDO yookiin immoo dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kana keessaa waan uummata Oromoo fayyadu tokkollee wanti nu hin jiru. Namni isaan keessaan akka dhuunfaatti Oromoof quuqamu yoo jiraate yeroo muraasa erga irratti beekame yoo dachi keessaa dhiitamee bahuu yookaan immoo gadaantummaan kennamee fi sadarkaa gadaanaa irra taa'ee akka waa takkallee hojjechuu hin dandeenye umurii isaa dabarsuu irraa kan hafe adda bilisummaa Oromoo irraa kan hafe OPDO keessa taa'ee namni tokko Oromoof nan qabsaa kan jedhu yoo jiraate kan uummata gowwoomsu waan ta'eef namni isaan irraati waa eegee yookaan immoo mirga Oromoo ni kabachiisan jedhee OPDO irraa eege ararraa kaasee of gowwoomsuu dhiisee waan danda'u hojjetee qabsoo haqaa qabsoo mirga abbaa biyyummaa qabsoo mirgaa kan uummanni Oromoo geggeessaa jiru kan adda bilisummaa Oromoon geggeeffamu yookiin durfamu kanatti makamee gama danda'een qabsoo haqaaf qabsoo dhugaa dhiigni goototaa irratti wareegame kana geggeessuudha. Akkuma beekamu namni OPDO keessaati Oromoo wareegame hangammaa nama takkan argine namni isaaniif akkasumas OPDO keessa namni Oromoof jedhee hidhame Oromoo wareegame tokkollee hin jiru hangammaa. Isa kana gama adda bilisummaa Oromootti yoo dhufne garuu goototaa fi hayyoota bebbeekamoo Baaroo Tumsaa, Abboomaa Mitikkuu, Elemoo Qilxuu kanneen maqaa isaanii lakkoofnee hanga har'aa guyyaa har'aatti uummanni Oromoo aarsaa dhiigaa fi lafee aarsaa lubbuu baasaa jiru karaa qabsoo adda bilisummaa Oromoo saaqeerra. Namni takkalleen karaa OPDOtiin Oromoo faarsaa kaffalee waan hin jirre isa kana of gowwoomsuudhaaf yeroo ofirraa fixuun uummata keenya irra hin jiraatu hin jira. Egaa bal'istee akeeka adda bilisummaa Oromoo fi yookiin akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo fi akeeka OPDO tokko lamaan nuuf himtee inni biraan ati jalqabumaayyuu gara bahaa Oromiyaa kana akka dhufte dhaggeeffattoota keenyaaf illee himteetta. Mee gara bahaa Oromiyaa kana mee maaltu jira? Gara daangaa kana wal qabatee sochiin gurguddaan akka tureef uummanni gara sanaa mootummaa wayyaanii kana wajjiraan waraana mootummaa wayyaanii kana wajjin wallaansoo akka wal qabaa oolu inuma dhaga'ama. Mee gara sana mee maaltu jira gabaabsitee dhaggeeffattoota keenyaaf yoo nuu qoodde? Kallattii bahaa kana akkasumas kibba bahaaf kibbarraa waraanni liyyuu wayilii yookiin liyyuu wayilii Sumaalee raayyaa ittisa sirna wayyaanii kanaan leenjee isaaniin illee wal makee meeshaa gurguddaa hidhatee uummata kana irratti bobba'ee lafaa qabeenya isaanii saamaa uummata Oromoo kana qe'ee fi ooyiruu isaa irratti ajjeesaa duulaamaa akka geggeessaa ture walumaan quba qabna. Kanammoo uummanni Oromoo meeshaa qabaateetu hin taane deeggarsa qaama biraa qabaateetu hin taane jabinaa fi gootummaa isaa kanaan hanga qawweellee kan hin qabne dhagaallolee daangaa isaa eeggatee itti wareegame daangaa Oromiyaa kan dhiigaan fi lafeedhaan sararamte kana eeggachaa jira hangarraa kanattis. Asirratti darbee wal makanii yookaan liyyuu wayiliin kun leenjii akkasiin haa dhufu malee gara boodaa kana waraanni makalaakaa yookiin raayyaa ittisa biyyaa wayyaanee kun guutummaatti humna liyyuu wayilii Sumaalee takkallee ofitti hin dabalatiin yeroo dhufee uummata keenya irratti dhukaasa banu mul'achaa ture. Akkas jechuun guutummaa guutuutti raayyaa ittisa biyyaa warra ta'an jechuudha. Yeroo kana isaaniin illee uummanni keenya kun
meeshaa xixiqqaa fi xiqqoo meeshaa boodattafaa qabu kana ofirraa rukkutee raayyaa ittisa biyyaa kan meeshaa gurguddaa fi leenjii addaa qabu kana ofirraa deebisaa yeroo ture ni argama. Kana jechuun immoo akkuma beekamu daangaan Oromiyaa dhiigaa fi lafeedhaan kan bu'uureffame yookiin sanii sararame arras dhiigumaa fi lafeedhaan eeggachaa jiranii nama hedduutti daangaa kana irratti wareegame nama hedduutti wareegamaa jira. Nama meeqatti beelaaf deebi'u obsee lafa daangaa bakka qilleensa mijataa hin qabne, bakka bishaan hin qabne, bakka qorraa fi ho'isaa wal faana wal jijjiiree nama rakkisu kanatti bakka kanarra turuudhaan daangaa isaa eeggatee hangarraa jiraata. Kun immoo kan taasifame itti yaadame tokko uummata Oromoo kana baay'ina isaa guyyuu sababa adda addaa jijjiiranii uummata kana ajjeesaa heddumina isaa xiqqeessuu fi inni biraan immoo daangaa isaa kana dhiphisanii qabeenya isaa kana saamaa ormaaf kenna. Qabsoo bilisummaa Oromoo kanas laamchisaa deemuu fi haa ta'u garuu uummanni keenya akkuma beekamu daangaa kanarraa humna mootummaan kun leenjise miti yookaan immoo humna mootummaan kun deeggarsa godhee fi nutuun taane irra caalaa uummanni karaa sanaa uummata adda bilisummaa Oromoo wajjin waraana keessa ture falmachaa ture waan ta'eef waraana karaa kana daangaa eeggatu kun waraana adda bilisummaa Oromoo leenjisee akka isaan gootummaa jabaa kanaan leenjii waraanaa qaban daangaa isaanii eeggatan kan godheedha malee kan sirni kun leenjise miti yookaan humni mootummaa kanaa qaamni dhaqee daangaa kana eegeefis hin jiru. Sababa kanaaf kunillee bu'aan adda bilisummaa Oromoo godhe hangarraa akkasittiin kan daangaa nuuf eegaa jiru waan ta'eef akkuma jalqaba kaafne bu'aan qabsoo Oromoo kan adda bilisummaa Oromootiin gumaachame kun kan tokko lamannee bira ga'uu dandeenya miti. Sababa kanaaf uummanni adda bilisummaa Oromoo waliin ture uummanni leenjii waraanaa adda bilisummaa Oromoo keessatti baratee leenjii jabaatee waan taa'e kunarra akkasittiin tooftaa kanaan daangaa isaa eeggachuu danda'ee itti wareegamee daangaa isaa irratti diina kuffiisee kufaa daangaa isaa kana eegee irraan ga'ee ammas daangaa isaa akkasiin eeggachaa jira. Sababa kanaaf immoo rabbii gaditti adda bilisummaa Oromootti galateeffamuu qaba. Kunis gumaachaa fi gahee isaaniiti. Kana fakkaata. Hayyeegaa gara bahaa kana wanta jiru gar fageenyaan nuuf ibsitee eenyutu illee akka gaarraatti lubbuu ofii kennee lafee ofiitti cabsee dhiiga ofiitti dhangalaasee biyya kana eegaa akka jirullee gabaabinaan nuuf kaasteetta. Inni biraanii wanti yeroo ammaa kana deemaa jiru dubbii hidhamtoota siyaasaatiin wal qabateeti. Maqaa hidhamtoota siyaasaa kanaatiin nama burjaajessuu mootummaan kun yeroo inni itti jalqabee argina. Dhimma hidhamtoota siyaasaa kana quba qabda jedhee yaada. Hidhamtoota siyaasaa kan jennu keessaa kan akka uummata Oromootti hidhamtoonni siyaasaa warra akkamiiti? Akka Oromootti hidhamtoonni siyaasaa meeqa ta'u? Kan mootummaan wayyaanee hidhamtoota siyaasaa lakkise jedhee yeroo garaagaraatti ittiin dhaadatu kun isaan kamii? Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hundummoo hiikamaniiru. Mee gaaffiiwwan kana bakka tokkotti dhaggeeffattoota keenyaaf qoodi. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo yeroo kaasnu akkuma beekamu lafa bal'aa uummata Oromoo kana akkasumas uummata bal'aa uummata Oromoo kana keessa ganda keessatti dhalatan keessaa yoo nama hidhamee beekuun yeroo nama rakkisu jira. Uummata Oromoo kanatti mana hidhaa jiran tilmaamuun hedduu waan nama rakkisudha. Manni hidhaa sirna wayyaanee kanaas manni hidhaa siyaasaa Oromoo keessatti hidhamus lakkoofsi isaan kanneen wanti nu beeknu hin qabnu. Magaalota gurguddoo keessatti namni magaalaa sana keessatti dhalatee guddatee manni hidhaa achi keessaa kan jiru namni beeku iyyuu hin jiru. Akkas jechuun magaalota gurguddoo keessa kan wayyaaniin qofti beeku keessattuu naannoo kaambiiwwan raayyaa ittisa biyyaa magaalota Oromiyaa keessa jiran keessa manni hidhaa lafa jala yookiin underground bakka marallee ni jira. Lafa mana jala yookiin immoo lafa jala manni hidhaa Oromoon dukkana keessatti dararamu gubbaa yoo fedhe gamoodha, gubbaan hoteelota, gubbaan bakka supermarketii garaagaraati. Sababa kanaaf manni hidhaa siyaasa yookiin manni hidhaa Oromoon siyaasaan keessatti waan Oromoo ta'e qofa keessatti hidhamu hangana heddummata baay'inni isaan gananne wanti nu beeknu takka illee hin jiru. Bakkeewwan garaagaraatti hanga tokko ni dhageenya kan akka Qiliinxoo, Zuwaay, Maqaalitti, Maakilaawii, Karchallee maal jennuun kanneen yeroo hedduu
sunu wal baanii mul'atanii namni dhaqee hanga tokko nama ilaaluu danda'e qofa achi jiruutti beekama malee manni hidhaa siyaasaa kan Oromoon waan Oromoo ta'e qofa keessatti hidhamu lakkoofsaan hanga inni bira gahuu hin dandeenyu. Gama biraan hidhamtoonni siyaasaa Oromoo guyyaa wayyaaneen aangootti dhufte kaasee nama hangarraa kan maatiin isaa du'eedhanii bu'aniiti dhiisan kan manni hidhaa keessa jiru jira. Kan achi buuteessaa dhabamee hafee kan lakkoofsaan hin beekamne jira. Kaan immoo kan erga sirni kun aangootti dhufee kaasee bakka inni itti hidhamu too beekamu umurii guutuun itti murtaa'ee umurii waggaa 50 waggaa 30 waggaa 40 itti murtaa'ee jiraachuun isaatu beekamu garuu inni bakka jiraatu kan hin beekamnes ni jira. Kana malee waggoota dhiyoo keessattuu waggaa 3-4 as immoo yeroo Oromoo waggaa tokko keessatti 200,000-300,000 hidhamaa tures uummanni bal'aan ni beeka. Sababa kanaaf hidhamaan Oromoo hidhamaan siyaasa Oromoo hangana heddummataa hangana baasa wanti nuyi inni tilmaamuu dandeenyu hin jiru. Mana hidhaa Oromoon beeku mana hidhaa siyaasaa kana hunda cufanii utuu Oromoo yaasaniis hidhamaan siyaasa Oromoo walakkaa olti bahee walakkaa gadi bahee wanti nuyi tilmaamuu dandeenyu illee hin jiru. Akkas jechuun waggaa 27 kana guutuu yoo xiqqaate amma mana maatii nama hundaa seenee jechuu dandeenya hidhamaan Oromoo. Maatii Oromoon keessaa hin hidhamiin siyaasaan Oromummaa isaatiin keessaa hin hidhamiin xiqqaadha yoo jiraatellee. Kana jechuun Oromoon har'a miiliyoona 70 olii yoo nama 10 keessaati namni takka ni hidhamanne hedduminni hidhamaa siyaasa Oromoo miiliyoona 5 miiliyoona 6 ta'a. Kanaan yoo tilmaamne akka jechuun gartokkoon uummata Oromoo mana hidhaa akka jirudha. Kanaaf immoo hidhamaa siyaasaa kana ni baasu jennee wanti nu eeggannu hanga ta'e baasuu ni malanii ittiin of fakkeessuuf hidhamaa hiine jedhanii mootummoota addunyaa biratti fudhatama godhachuuf laphee uummata Oromoo kana xiqqoo isheetti laaffisuuf onnee Oromoo qabsootti jiru kana ittiin hanga tokko laaffisanii qabsoo Oromoo kanatti bishaan naquuf wanti isaan hidhamtoota siyaasaa Oromoo hanga tokko foormiidhaaf maqaadhaaf baasanii ittiin uummata Oromoo afaan faajjessuuf dalagan ni jiraata. Garuu hidhamaa Oromoo guutummaatti kan ba'a yoo ta'e yoo bilisummaan dhufte qofa. Haa ta'u garuu hidhamaa siyaasaa Oromoo isaanumatti hidhee yoo baasanis kun waan nama raaju yookiin immoo waan wayyaaneedhaaf galmaa'u takkaas miti. Dura waan biraa godhaniiti miti kan hidhaman. Oromoo waan ta'aniif qofa. Qabeenya keenya hin kenninu waan jedhaniif qofa. Mirgi keenya nuuf haa kabajamu waan jedhaniif qofa hidhamanii yoo ba'an qaamumti kaleessa hidhee har'a yoo baases kun waan gaarummaa wayyaanee fi gaarummaa viidiyoo ibsu tokko illee hin qabu. Jalqaba maaf hiitanii nu gaaffiidhammas. Namni waggaa 5 hidhaa keessa ture irra yoo ba'e waggaa 5 hidhamu kunuu isaan irratti lakkaa'ama. Kasaaraan nama kanaayyuu maatiin isaa diigamtee waggaa 5 turte isaan irratti herregamuutu qabu. Hidhamtoota siyaasaa kan jennee wanti nu faarsinuun illee hin jiru. Garuu hidhamaa siyaasaa hunda yoo nu baasan wanti nu jibbinus hin jiru ni gaafannas ni falmannas. Kanaan jedha. Hayyee hidhamtoonni siyaasaa hedduu akka ta'anii manni hidhaa mootummaan wayyaanee ittiin uummata keenya hidhaa jirtu hedduu akka ta'e lakkoofsi hidhamtoota kana jedhameetti moggaafamuu akka hin dandeenyedha kan itti nuuf kaaste kun dhuguma. Amma sa'aatii keenyaanis wal qabatee akkasuma gaaffiin keenyas gara dhumaarra jira. Qabsoo uummanni kun geggeessaa jiru keessaa qabsoo karaa nagaa kan biyya keessatti deemaa jirullee ni jira. Qabsoo karaa nagaa kanaan mootummaa abbaa irree wayyaanee kufuu ni danda'a jechuun qabsoo karaa nagaa fi mootummaa abbaa irree wayyaanee kana inni walitti dhufeenya isaanii akkaataan hariiroo isaanii dhiibbaa gamii akka isaan walirratti qabaatan gabaabsitee dhaggeeffattoota keenyaaf hin qooddaa. Qabsoo karaa nagaatiin mootummaa wayyaanee kana kaasanii hiree ofii ofii murteeffachuu fi abbaa biyyummaa mirkaneeffachuu ni danda'ama. Yoo danda'ama ta'e akkamitti yoo hin danda'amu ta'e maaltu fala? Akkas yoo jennu qabsoon karaa hedduutiin gaggeeffamuu danda'a. Qabsoon aartiidhaan ni gaggeeffama, qabsoon barreeffamaan ni gaggeeffama, sagaleen ni gaggeeffama, waraana hidhannootiin ni gaggeeffama. Qabsoon karaa adda addaa gaggeeffama. Isaan keessaa qabsoon karaa nagaa fi bakka lamatti gurguddinuu qabuun qabsoo karaa nagaa fi qabsoo hidhannooti. Qabsoon karaa nagaa gahee mataa isaa qaba, qabsoon hidhannoo gahee mataa isaa qaba. Milkaa'inaaf immoo lachuus yoo sirriitti wal qabatee jabaatee itti fufedha. Qabsoo karaa nagaa gaafa inni uummanni hundi dammaqee haqaa fi mirga isaa beekee kan falmatu yoo ta'e
akkasumas shiroota lafa jala deeman shiroota diinni guyyuu uummata kanarratti geggeessaa oolu kana beekee uummanni akka dura dhaabbatu kan geggeeffamu karaa nagaa sagalee ofii dhageessifachuu karaa nagaa falmachuu yoo ta'u qabsoon kun uummata ni dammaqsaa qabsoo kanaaf qabsoo humna ta'ee qabsoo geggeeffamu kanaaf gaazii ta'ee akkasitti jabaatee bobaa ta'ee qabsoo kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu kan danda'u yoo ta'u garuu qabsoon kun qabsoo bilisummaa Oromootiif xumura godhu yookiin immoo gabrummaatti kan xumura godhu hin ta'u. Akka yoo jennu uummata dammaqsuun kun uummanni dammaqe kun kaan karaa nagaan itti fufee kan dammaqe kun kaan immoo hidhannootti yookiin immoo qabsoo hidhannootti makamee akka qabsoo jabeessu godhaa namni dammaqe jechuun waan danda'u erga dammaqe kan barreessu barreeffamaan qabsaa'ee kan ogummaa artii qabu kan muuziqaa qabu muuziqaan qabsaa'ee kan karaa nagaa hiriira bahee falmatee kan waraana danda'u waraanatti makamee akka inni qabsoo gama hunda jabeessuu isa gargaara qabsoon karaa nagaa gaggeeffama achi booda uummanni kun erga dammaqee karaa nagaa falmatee booda waan itti aanutti tarkaanfii itti aanutti darbuu fi hidhannoo jabeessuudha. Hidhannoo afaan qawweetiin gaggeeffamu qabsoo afaan qawween gaggeeffamu jabeessuutu irra jiraata. Gaaf kana qabsoo karaa nagaa fi qabsoo hidhannoo gaggeeffamu yoo walitti fidame qabsoon galma ni ga'a. Kanaan alatti garuu qabsoo karaa nagaa kana qofa geggeessinoodhaan biyyoota diimokiraasii ni qabna jedhanii hanga tokko addunyaa kanarraa gurra qaban birattuu qabsoon karaa nagaa qofaan galma ga'ee hin jiru. Biyyoonni diimokiraasii qabna addunyaa irratti waan ta'an yeroo hedduu waraanaa fi meeshaa waraanaa gurguddaa ijaaraa yeroo isaan oolan oomishaa yeroo isaan oolan argina. Kana jechuun addunyaa kanarratti hidhannoo qawwee yoo hin qabaanne diimokiraasiinis hin jiraatu, bilisummaanis hin jiraatu, haqnis hin jiraatu. Kanaafuu qabsoo karaa nagaa gaggeeffamu kanatti humna gochuuf hidhannoo jabeessuun dirqama keenya akka ta'e gama namaa hin dhaabne. Egaa waan ijoo nuu kaastee bakka kanatti qabsoo karaa nagaa gaggeessuun hin danda'ama. Qabsoo karaa nagaatiin uummata dammaqsuun hin danda'ama. Keessumaa biyya Itoophiyaa kana keessa biyya mootummaa abbaa irreen bultu kana keessatti qabsoo karaa nagaa adeemsifamuun uummata kana dammaqsuu uummata kana hagatee siyaasaa fi barsiifachuu hagatee qabsoo uummata kakaasuun ni danda'ama. Garuu furmaata waaraa uummata kana qabsoo bilisummaa Oromoo kana galmaan geessisuuf bilisummaa uummata kanaa mirkaneessuuf biyya kanatti kabaja gochuudhaaf daangaa uummata kanaa sararanii walabummaa fi birmadummaa ishee eegsisanii jiraachuu humni guddaan barbaachisaan humna hidhannoo ta'uu isaatii. Uummata Oromoo kana birattis qabsoowwan karaa lamaan kana gaggeeffaman qabsoo hidhannoo fi qabsoo karaa nagaa gaggeeffaman kun walitti yoo dhufan mootummaa kana hundeerraa buqqisuun danda'u jedheen amanaa. Uummanni Oromoo akka waliigalaatti furmaata waaraaf bilisummaa dhugaa walabummaa biyya kanaa mirkaneessee sirna gabroonfataa kana ofirraa buqqisuudhaaf akka dhuunfaa akka waliigalaatti mee maal gochuu qabattee yaadda? Mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuuf wanti nu gochuu qabnu waan ifaadha. Namni kamuu gama danda'een ogummaa qabu maraan qabsoo Oromoo kan ayyaana laallattummaa hin qabne, kan shira hin qabne, kan dhara hin qabne qabsoo haqaa kana bira dhaabbachuudha wanti nuti tumsuu qabnu. Kana jechuun qabsoo kan hidhannoo keessattuu uummanni Oromoo yeroo kana dargaggoo fi qeerroo hedduu qaba. Uummanni Oromoo gara miiliyoona 20 olii sadarkaa dargaggummaarra jiru. Uummanni miiliyoona 20 kun nama hidhatee loluu danda'u waan ta'eef kana keessaa xiqqaatu 20 keessaa tokkollee yoo taate qabsoo hidhannootti makamuun hidhannoo jabeessuun dirqama nutti ta'a. Kan yoon jedhu akkuma duraanis kaase ogummaa qabuunis qabsaa kan hidhannoo danda'u hidhatee karaa nagaa gaggeessu kan karaa barreeffamaa qabsoo gaggeessuu danda'u hundi jabaatee qabsoo gama danda'uun jabaatee humna qabsoo ijaarame immoo walitti fidanii kan karaa nagaa qabsaa'uuf kan hidhannoon qabsaa'u walitti fidanii humna tokkoon hooggansa jabaa tokko jalatti ijaaramanii qabsoo itti fufuun irra jiraataan jedha hangama kiyyaa dhaamsi kiyya dhumaa kan. Dhumarratti akka waliigalaatti gaaffiiwwan kana hundumaa kaafnee walii mari'ataa turre kana keessatti dhaggeeffattoota keenya si dhaggeeffataa turan kanaaf dhaamsa akka waliigalaatti dhaamtee nagaatti dhaammattaa jechuudha. Dhumarratti dhaamsan uummata Oromoo dhaggeeffateef dabarsu dhaloonni ammaa kun keessattuu qabsoo bakka tokko teenyee qaama biraarraa eeguu dhiibni waan dandeenyu narraa kaane waan dandeenyuun tarkaanfii tokkos faana tokkos taakku tokkos kan fuuldura tarkaanfachiin yoo dandeenye
waan hundeen qabsoo kana fuuldura tarkaanfachiisuu nurra jiraata. Namni irraa eegannu waan ta'eef nama biraa irraa eeguun nurra hin jiraatu. Nuyyuu dhaloonni nurraa eega. Kan qabsoon irraa eegamu kan bilisummaa nuuf fidadhee namni nurraa eegu nu waan ta'eef nama biraa irraa eeguu dhiifne ofii kan namni nurraa eegu nu ta'uu beekne dirqama keenya baanee hanga bilisummaa dhugaa mirkaneessinutti itti fufuudhaan jedha. Gabaamatti galatooma horaa bulaa deebanaan jedha. Hayyee barsiisaa Odaa yeroo kee haga kana nuuf qooddee gaaffii deebii keenya irratti argamtedha. Dhaggeeffattoota keenyaa fi waan beektu qooduu keef galanni kee bilisummaa haa ta'u siin jenna ulfadhu. Nagaa nuu taanuuf jiraadha. Bilisummaadhaan isin haa ga'u. Warra bilisoomee abbaa biyyummaa mirkaneeffatu isin haa godhu.